Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota maatiiwwan chaanaala seeruutu bakka kallattii jirtan hundatti nageenyi rabbii guddaan isin biraa ga'u isiniin jecha guyyaa har'aa kana viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa kana keessatti jechuudha dogongora hedduu yuutuubaroonni haarawaan hojjetaa jirtan jechaadha. Kanaafuu dogongora kanarraa akka of sirreessitaniif akkasuma dogongora kanarraa isin hunduu akka waa barattaniifi jechuudha. Dogongora guyyaa har'aa isinirratti argaa ture gara viidiyootiin qabadhee isiniif dhufee jechuudha. Yuutuubaroonni haaraan amma dhufaa jiran hedduun isaanii akkaataa itti piroofaayilii yuutuubii irra kaayatan dhima beekanii garuu yuutuubii saayizii isaa tolchanii irra kaayatuu hin beekanii jechaadha. Kanaafuu guyyaa har'aa akkaataa itti bifa kanaan piroofaayilii osoo sawannaan baagiraawundiin gurraachi hin mul'anne barreeffamni yookaan ammoo piroofaayiliin suuraa keessanii qoftiin irratti isiniif baatu akkaataa itti irra kaa'atan qabadhee isiniif dhufee hanga dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota kiyyaa erga gara viidiyootti isin dabarseen dura yuutuubii keenya keessa seennee sana booda mallattoo piroofaayilii yuutuubii keenyaa irra tuqina. Egaa asirra tuqineeti as yuur chaanal kan jedhu kana irra dho'inaa jechuudha. Yuur chaanal irra erga dho'inee haala kanaan gara yuutuubii keenyaa keessa nu seensisaa jechuudha. Erga yuutuubii keenya keessa nu seensise mallattoo qalamaa as jirtu sana irratti raawwanna. Erga mallattoo qalamaa irratti dhawattanii haala kanaan isiniif fidaa jechaadha. Yoo maqaa yuutuubii keessanii jijjiiruu feetan iloo asirratti isinii baasaa mallattoo qalamaa kana tuquudhaan maqaa yuutuubii keessanii jijjiirattu jechaadha. Kanarra qabadhee isiniif dhufee piroofaayila waan ta'eef gara piroofaayila isin dabarsa. Piroofaayila as jiru kana jechaadha. Namoonni hedduun amma yeroo isin piroofaayila maxxansitan cinaan barreeffama keessanii tokko mul'ata cinaan tokko hin mul'atu jechaadha. Dogongora sana tokko kan sirreeffatan. Tokko immoo piroofaayiliin keessan akkasi guutee isiniin akka inni sarara piroofaayiliidha geengoo kana guutu jechaadha. Kanaaf isinitti argisiisa nafaana turaa isiniin jedha. Piroofaayilii kanarra gadhiisanii mallattoo kaameeraa as jirtu kana irra sana booda galarii keessan keessatti isin argaa jechaadha. Erga galariitti isin ergee galarii keessa baagiraawundii yookaan loogoo hojjettanii qabdan sana fidattu jechaadha. Ani loogoo kanan fidadha. Ergasii haala kanaan isinii fidaa jechaadha. Amma mee kana osoo isin sirreessine irra kaa'ee isin argisiisaa jechaadha. Dogongora yuutuubaroonni hojjetaa jiran asirratti seef godheetiin irra dhawa. Irraa ittiin galu jechaadha. Amma kun obsaan eeggadhaa haa jijjiiru. Amma loogoon kun haala kanaan asirratti ni gurraachataa jechuudha. Akkuma argitan asirratti gurraacha jechaadha. Yeroo asirratti galu baagiraawundiin qacceen isaarraa guutuun gurraachaa jechuudha. Kanaafuu seera isaa guutee sirriitti itti naaf hin galle jechuudha. Kanaaf dogongora kana sirreessuudhaaf amma kaameeraa kanarratti dhawaa jechuudha. Mallattoon piroofaayilaa irra ergasii asirratti hin dhawaa jechuudha. Kana booddee maal gootanii suuraadhuma kana harkaan qabdanii suuraa kana jechaadha akkatti addaan hiisitan haa guddatu sarara kana haa guutu jechuudha. Akkuma argitan kunoo sarara kana aginni guututti akkatti harkaan qabdanii addaan guddiftanii jechuudha. Kana boodarra seef bakka jettu sana irratti dhooytan. Seef as piroofaayil bakka jettu sana irratti dhooytu. Amma asirratti guutee mul'ata jechuudha. Obsaan eeggadhaa haa jijjiiru jecha jijjiiraa jira. Amma kunoo akka argitan kana guutee sarara isaa sirriitti naaf tolee jira jechuudha. Gurraachi reefuun tanaa suni amma waa xiqqashoo qofa mul'ata jechuudha. Ani suni rakkina hin qabu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan piroofaayilii yeroo irra kaayatan sirriitti hojjadhaatii irra kaayyadhaa isiniin jedha. Maqaa yuutuubii jijjiiruu feenaan ammoo as mallattoo qalamaa sana irra dhooytanii sana booda asirratti maqaa yuutuubii keessanii itti barreessifattu jechaadha. Asirratti maqaa yuutuubii keessanii barreessitanii itti jijjiiratanii san booda seef ka jedhu sun as jira. Seefii kanarra daawwachuudhaan seef gootanii jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti sirreeffattanii isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan chaanaala kanaaf haarawaa taanaan sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoo isin darbe argatuudhaaf mallattoo viidiyoo jettu tana irratti dhooytanii argatuu hin dandeettu isiniin jedha as keessa. Akkasumallee viidiyoo barnootaa argachuudhaaf pileeylistii kana irra dhooytanii
Playlist irra gaafa dhoytanii jettan haala kanaan isin fidaa jechaadha. As keessa amma barnoota YouTube jedha. As keessatti waa'ee YouTube kan barsiifame. As keessatti fiilmii kaartoonaatti jechaadha ittiin bohaaruu yoo feetan. Asirratti barnoota Imo fi WhatsAppiiti. Akkasumallee jala kanatti barnoota editingiiti jechaadha. Viidiyoo tolchuu akkaataatti viidiyoo babbareechisanii walitti qindeeffatanii YouTube irra kaawwatanii jechuudha. Akkasumas irratti barnoota suuraa tolchuu jedha. Suuraawwan akkanaa yookaan suuraa garaagaraa background isaa duubarra dhiisanii irra kaa'u jechaadha. Suuraalee haala kanaan tolfattu. Hundi isaa as keessa jira jechaadha. Background tolchuudhaaf akkasumallee kaampeenii YouTubeidhaaf bifa kanaanis hojjechuudhaaf jechaadha. Haala kanaan as keessatti ni jira barnoota kanneen asirraa argachuu dandeessu. Ani seerutuudha waan haga ammaatti na waliin turtaniif galatoomaa horaa bulaa nagaan tura.